جربتي رمضان جيتني بقولجمان جيني سنجا وردفتي كيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجازرتني وردفتي كيا زارة موفي كبجم وكم جرتني. فيا كيسني على مني سارمي كيسن نجا سنجتشا إجا هران تنا وردفتي كيا بقى جربتي رمضان إيدات نسنجي هنتي كيسنو بقى جربتي جيتني بقولجمان جيني سنجتشا إجا هردي بيرفتين جرا هرا ونين كبدي رفه كأنه جينا أقوم نجتشورا. Maali fi Ramadaan hiikamu guyyaa takka yookaan lama turuu hafee har'arraa jechuudha. Kanaafuu kennetti wajjin akoofnaa gibbii keessa jira mul'atu. Haa ta'u akkasumatti ilaallaa minxaa fi uumama dhiqaa turre uffata dhiqaa turre viidiyoo godhatti hin tolle. Kanaaf amma guyyaa lama duraan illee kennetti guyyaa lama dakaanii maaliif adaamaa iddoo waan ta'eef ni danfa jechuudha. Kanaaf hojiin kana akoofnata hanga dhumaatti na waliin tura. Viidiyoo kana immoo laayikii sheer gochuu hin dagatina. Asinitti illee mul'atu baatee jechuudha. Dhiqoosi aduu waan jiruuf natti hin tolle bakkeetti horaabu. Hundaafuu mee na waliin turaa kennetti akkamitti akka akoofnu wajjumaan laalla haga dhumaatti na waliin turuu hin dagatina. Viidiyoo immoo laayikii sheer gochuu hin dagatina. Hundi keessanuu baga ittiin isin ga'e baga walumaan jalbultii dhiidaatiin geenne isin jecha. Egaa viidiyoo tokko tokko wajjin hojjanne jechuudha. Waan akka kennetti waan akka kuursi. Kanaafuu turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin haa ta'u isin jecha. Kanatti mangara hojiitti seenne jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya kun akkuma argaa jirtan kan asirratti ibidda qopheessinee jirra. Eela jalaan kaa'ee kan ibidda irratti bobeessan sun jechuudha. Na jalaa nyaatamee sibiila tana qofatti hafe binni. Egaa akkanumatti bobeessa har'a. Asitti illee kunoo qophaa'ee jira kuni. Eelee fakkaatiin jechuudha. As biratti immoo garbuun maashaallah kunoo hin baay'isu kiiloo takka kun jechuudha. Keessaa guuramee qulqullaa'ee jira. Kanaaf hojjumaan kan akoofnu ta'a hanga dhumaatti na waliin tura. Egaa biddi keenya qabsiisnee kennettoo ajaa'ibaa kan hojiin akoofnu ta'a jechuudha hordoftoota kiyya. Kennettoo gizee birallee guyyaa lama yookaan guyyaa sadiitti guyyaa lamatti akka maaliif adaamaa kana hedduu jechuudha. Akkasumallee ani hin danfisa namni baay'een adaamaa kana keessatti dhugaa dubbachuu kennettoo akaanii bishaan namatti naqanii ganama dhimbibanitti fayyadamanii. Akkas ana garuu akkasiin akkasitti hin deemnu akkuma gizee ammaatii biraatti beekutti hojjedha jechuudha. Ni danfisna waan ta'eef dhamni isaa sirriitti itti baya. Fakkeenyaaf hadha yoo akaa'e boruuf fayyadamuu danda'a jechuudha. Galgalan waa hunda itti godhee yoo wajjin bule kunoo ibidda qabsiisutti jirti. Akkasiin jaa hordoftoota kiyyaa maal isin jechaa ture guyyaa lamatti jechuudha. Amma akaa'ee danfisee dhamni isaa sirriitti eeggatti bahin booda homaa itti naqee yoo itti qadaade boruutuyyuu ni ga'a jechuudha. Osoo inni boruu ta'e tanaanummootu hin beekamne borullee yoo ta'e ni gaha jechuudha. Akkasii hundaafuu turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin haa ta'u laayikii sheer gochuu hin dagatina. Namoonni as dheena kana viidiyoo kee ilaalaa jirtan uffadhaa galatooma galata guddaa na biraa qabdan isin jaa hordoftoota kiyya. Ibidda kana irraa fuudhee qabsiisee irraa mee walitti deebina. Garbuun kennallee kunoo kana fakkaata isin jedhee isinitti agarsiisee jira. Amma ibidda kana golbatti qabsiisnetti godhi laastikii. Egaa hordoftoota kiyyaa akka duraa isaatti yoo dhuma viidiyoo irra ga'u gara daqiiqaa 30 ga'e kanumaaf jecha bakka bakkatti irraa muree sagaleellee akka haarawaatti kun ammarraa eegalee irratti hidhutti jira. Akkuma argaa jirtan kana eega ibidda bobeessineen booda eelee irra kaa'ee kun akkuma argaa jirtan eelee fakkaayee jechuudha. Egaa saniin booda akka kennettoo kenna akaayannaa hanga dhumaatti yoo turtane akkamitti akka koofni itti natteerti hojjettiin bakka ina kaanaan jedhaa turte giddiman ofii akaayee irraa fuudhee saniin booda baasa mataa ka qofa nakaa jechuudha. Hin bada waan ta'eef maaliif nama bira deemu jira. Bakka baay'isuu dhumaa galatti maatii baay'ellee waan hin qabneef jecha likkimatti akaa jechuudha. Akka hin banne kiiloo matakka kunu akkuma argaa jirtan kiiloo takka holakkamu akkasii. Saniin booda ni akoofnaa suuta akkanumatti akaa'uudhaan kennettoo gizee akoofnu yoo garmalee namni gariin haga inni cinca'ee ibiddi gubbaratti bo'uutti irraan baasuu hangaruu akkasiin godhu garmalillee dheedhii irraa hin haru garmalillee gurraachessuu kunoo meeshaa keenya asitti qopheeffannee jirra. Saniin booda akka kennettoo keenya garbuu keenya ni akoofnaa likkimatti garmalee yoo cincessitaniitiin kash haga inni kinoo ina kash jedhee hoofaa ta'utti yoo akooftan dhamni isaa sun keessa hin jiraatu jechuudha. Kanaaf likkimatti akaayaa gizee akaayattanii. Egas booda kaa kennettoo gizee akooftanii geessitan bishaan qorratti irraa harannaa akka inni dhamni isaa ittiin ba'u jechuudha. Maashaallah tabaarakalla. Saniin booda baay'ee akka bareeda ta'a. Akkasumallee mootu gizee waa itti mammattan namni tokko tokko kookaa itti makaa.
kookaa akkasuma joolii juusii garuu wanti sun gaarii miti coggaarraa kennaaf kan garaacha kennaaf gaarii miti. Tarii namni itti tolu jiraatu danda'an garuu itti makee hin beeku akkasiin godhu yoo tasa akka tasaa ta'ee damma itti maxxan malee sukkaara romaaniin fayyadamaani namni hunduu akkuma mana ofiitti akkuma barbaade godha. Asitti immoo kunoo meeshaa kennanii ulanna meeshaa isa itti godhu jedhu jechuudha. Ejersaan ullaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akka hafuurri isaa namatti tolu akkuma bishaan gizee wayitti ultanii jeerkaanii ta'uu mala haayilaandii ta'uu mala bishaan gizee itti waraaban baay'ee namatti tola. Kanaaf baaldii kanallee ni ulanna jechuudha. Ejersaan isaanii booda distii itti bishaan qopheeffanne kana itti har'a kunuun fakkeenyaaf garmalee hin gurraachanne yookaan hin gubne garmalee ni dhadhaa yoo garmalee gubdanii dheedhillee miti jiddu galeessa jechuudha akkaataan namatti akaa'e kuni. Kanaaf baay'ee takka bareeda ta'a. Dhabni sallee furdaa wayii ta'a akkasumas hin hadhaa'u jechuudha gizee dhuganii bakka baay'ee takka bareeda ta'a. Haala kanaan goone distii keenyatti bishaan of keessaa qaba. Distiin bishaan qorraa itti gadi nadhaa baay'ee takka itti baay'ee akkana gootanii saniin gara kaan duraan akkanatti irra kaayaa garuu eelee nama jalaa nyaata ibiddi jechuudha. Eelee jalaa nyaata eeleen tunda biraa haarawaa. Tanaan dura akkana wajjadhaanii waxillee gizee wajjadhu waan kamuu gizee wajjadhu distiin itti gurraachattee hin beektu. Hadha garuu distii tana irra kaawwadee jechuudha. Ibidduma irra kaawwadee onnee dibee jira qaama isii asirra kaawwuuf ta'ee eeleen daftee na jala akka nyaatamtuu hin feene tanaan dura akkasitti nyaatamte jechuudha. Na jala taa'an ibiddarra bobeessaa jiru tun bakka ittoo garagaraa hojjedhu waan ibiddarra hojjetamu lumaa galatti haala amma dura godhe saniin isirra kaa'ee eegas distii irra kaa'e jechuudha. Akkasitti garuu hadhamee kallattii mana ibiddarra kaa'e distii tana onni dibee jira jechuudha. Laargoo fi ajaaksi kunoo ka'ee jirsaan ulanne san dafnee itti gadi qadaanna haga inni kun nuu danfuutti jechuudha. Kunoo ka'a koofni san bishaanitti nandhee jirra amma kallattii maan irra keenna ibiddarra kaa'utti jirti. Ittiin tuni waan takka takka na gargaarti jechuudha. Mana keessa diqqoodha haa taatu garuu baay'ee takka naga gargaarti wanta garagaraa wanta diqqoo haala kanaan goone kunoo kennettuun kenna maashaallah danfee jira laala dhaame isaa hedduu takka namatti tola. Akkanatti yeroo gootan baay'ee takka bareeda jechuudha. Akka bishaanumatti naqanii namtu tokko akkasumatti jilaadhaan biifanii fayyadaman sun bilaashuma midhaan gubuu qofa jechuudha. Maaliif dhabni isaa yoo akkana ta'e itti baya. Asitti baaldii keenyatti bishaan diqqoo naqanneera. Maaliif bishaan itti naqadhee kuni danfaa waan ta'eef pilaastikii akka hin miine bishaan qorraa jala naqadhee jira jechuudha. Egas booda kunoo ni dhimbiiba maashaallah tabarakallah. Egaa hordoftoota kiyya sagaleen isinitti dheerata jedheetiin irraa haqee ofii kiyyaa amma irratti hidhee editee godhu maashaallah tabarakallah baaldii jalatti duba bishaan qorraa naqee egas booda akkanatti dhimbiibee yeroo tokkoffaati kuni kan danfise ammallee yeroo lammaffaaf maashaallah hedduu takka furdaadha namatti tola jechuudha. Keenyatti dibee goota haala kanaan godha. Egaa hundi akkuma fedhii ofiitti godha garuu ana kana ni godha. Inni ammallee akkuma dafuuf irratti deebisanii bishaan itti dabalee inni kun kana fakkaata. Yeroo kamuu kennetoo gizee godhaani baaldii mataniin takka godha jechuudha. Yeroo makamuu haa ta'u baaldii takka godha. Baaldii wantanniin jechuudha. Egaa maaliif baay'eedha jechuudha. Kunuyyuu waan birallee fayyadamuun jiraatu mala waan ta'eef gahaadha. Isin ijaa hordofti kiyyaa akkuma argaa jirtan kan sirriitti dhabni itti baheetiin jira. Kalammata irra deebi'ee danfisnaa. Saniin booda mootu wanta garagaraa itti goone kennettoon kenna guyyaa tokkoon booda ni danfa jechuudha. Kunoo akkuma argitan kanatti wallaa as biratti dhiifama gizee sanatti mudhanne wanni irra midhaantu jira jechuudha. Gullicha irratti midhaan kan jigee yeroo sanitti dhagarre amma garuu gizee editii godhuu arge. Hin agarsiisin jaa hordoftoota kiyyaa haala kanaan godhee kalammata kanallee irratti deebisee jira. Innillee haganaa danfutti wanta takka sirreeffadhaa waan itti godhamu. Egaa akkana godhee egaa jedheen booda kunoo kunis danfeera haala bareedaa ta'een jechuudha. Maashaallah tabarakallah haala kana fakkaatuun kennettuun kenna xumuramee jira. Kana akkanatti maashaallah tabarakallah akkanatti danfi kana ammallee dhimbiifnee kaa'anee maal goona yoo diqqoodhaaf jedhe waan akka sukkaaraa waan akka qarafaa qimamii shaayii bakka takkatti tumnee itti godhanne jechuudha. Egarraa baasneen booda mee hundaafuu akkam akka godhu ani jechuudha. Ani simboon akkamitti akka godhadhu egaa kanan gammaa kanan laaltanis kanuma fakkaata ammallee hanga dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Yeroo lammaffaaf danfisuutti jira midhaan kana haga dhabni isaa keessaa bahuu fi egas booda akka gubbarraa kan ammootu namoorii qabu tarii yoo jiraate akkasumallee yookaan wayirra naxxanii horii karaa darbuuf illee yoo kennitan bareedaadha isiniin jedha. Horiin gisee jiraate
haala kanaan danfitiin jira amma isa dhumaati kan danfise hingaa waan ta'eef kunoo walakkaa ga'ee jira ka dura kana illee keessaa naqaa jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana ka duraati irra xiqqoo haphiidha. Kuni maaliif dhamni ka jalqabaa san keessa irratti jira. Kunillee dhama qabaa hedduu nama guba jechuudha namatti olonni jedha hafuurri isaa. Eegas booda kun akkanatti keessaa dhimbiibeetiin jira ka irraaf immoo bishaan itti ol dabala jechuudha. Baalli guutuuf dhiqqumatu hafee amma sadaffaa hin danfisu. Kunoo akkuma argaa jirtan kana maashaallah hedduu takka furdaadha isiniin jaa hordoftoota kiyyaa haaluma salphaa ta'een kenneetu baay'ee takka bareedaa ta'e wajjumaan kan gamma dalagaa jirru kana yoo isinitti tole laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Egaa asumaan immoo hordoftoota kiyyaa warroon as dheenne kana chanaala kee subscribe godhan nama hedduudha dhugaa dubbachuuf torbee kana keessa sirri subscribe naa gootanii jirtan ulfaadhaa galatooma garuu subscribe kiyya dhugaa dubbachuuf baay'ee takka duubatti harkifate haa ta'u torbee kana keessa bareedaadha namni subscribe osoo hin godhin ilaaltan subscribe godhaa kun as biratti qimamiin shaayii jira. Isa kana diqqoo isii bishaan kunoo ka danfisne kana distitti irra kenneet qimamii shaayiitii fi qimamii kunoo inni san ka walitti makaa jiru san tumne kunoo nikeelitti tumee jira kenneettoo distimatti irraa qicee katume kana itti naqee mi'eessitu danfisa jechuudha. Maashaallah dhamni isaa qimamii akkana yeroo danfu jechuudha. Hafuurri isaa alumaa namatti dhaya. Eega akkanatti isinii galee kenneettuma irraa qicee distitti naqee qimamii kana bulleessee itti naqee danfise jechuudha irra deebisee saniin booda yoo diqqoo silash jedhe kenneettoo dura danfisanitti galabbataa jechuudha. Kunoo haaluma salphaa ta'een kana godhuun kiyya hafuurri isaa maashaallah baay'ee takka namatti tola. Eegas booda gara xumuraatti geessuu kaane hordoftoota kiyyaa. Egaa ammallee na waliin turaa isiniin jedha as biratti kunoo sukkaarri qophaa'ee loomii ammallee qimamii shaayii ka duraa san tumee itti naqee kan ammoo akkanuma itti godha kunoo kun amma sa'aatii booda kenneettoo ka'aa kaayee ganama. Eegas booda gabayaa deemee wanta takka ayyaana fi gabiteen booda eegas booda galgala maalitti godhuuf deema isaa booda sukkaaraa fi loomii cuunfaa loomii jechuudha. Sukkaara akkasumas qarafatan illee keessa buusa. Egaa hordoftoota kee kana fakkaata viidiyoon kee kanarraa kunoo cuunfaa loomii itti godhaa gara dhumaatti darbeetiin jira. Cuunfaa loomii itti godhee sukkaara itti godhee qimamii san itti godhee jennaan itti qadaadee saniin booda fayyadamuu qofa jechuudha. Boru ayyaanni borus ta'e iftaan haala bareeda ta'een naagayaan amma warri tanaan dura guyyaa lamaffaa guyyaa sadiifaatti danfisan akkamitti akka fayyadamuu danda'u garuu naannoon murteessaadha. Naannoo keenya Adaamaan waan ta'eef guyyaa ana boru jedhallee hojjedhe naaf danfa jechuudha. Egaa kana isin jaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kana fakkaata ture kakukis illee sirraan isin gadhiise jedhe daqiiqaan baay'ee takka dheeratee saniif bakka lamatti qoodee jira. Kunoo mi'eessitu kanallee akkanuma keessa buusaa itti qadaadaa wanti kenneettu asitti raawwatee jira isiniin jedha. Yoo isinitti tole like share gochuu hin dagatina. Asirraa naan immoo kakukisi jedhe isinii dhiisa. Inni dheerate jechuudha isinitti gara daqiiqaa 30 ta'a viidiyoon kun lamaan walitti bakka takka gadhiifame. Kanumaaf addaan muruu kiyya kuni kana fakkaata jalqabaa hanga dhumaatti ilaala haala kanaan dalagadhaa isiniin jedha namoonni jaalattan. Egaa laayikii gochuu hin dagatina subscribe gochuun immoo akkuma torbee kanaa isinitti haa baratu namni kaa viidiyoo kiyya ilaaluu isinitti hin tolle immoo laash jedhatumaan viidiyoo kiyya irra dabarsaa isiniin jedha isin jaaladha isin kabaja warreen daawwattan baay'ee.